Dachaas asumaan wanta ansiin jechuu barbaade gurrobbaniiti na dhageeffadhu. Yoo immoo maammee na harkaa baasuuf kan yaaltu taate, yoo inni kan harkaa bahu taate, ati immoo ofirratti murteessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni Abdii Oroo, bakka jirtanitti nageenyi koo isin bira haa ga'u isiniin jecha. Wallahi nageenyi tokko hin jiru haala addunyaa ilma namaa kana yoo kalaaltu taate ilmu namaa wajjin jiraachuun xiqqoo nama jibbisiisa. Dhugaa rabbitu dubbachuuf maaliif yeroo saayibni kun saayiba fakkaatee sitti dhiyaatee si wajjin nyaatee si wajjin dhugee as deebi'ee si nyaatu, yoo kun illee miskiina fakkaatee anama dhugaa rabbii dubbachuuf gochi guyyaa kaleessa ani Dachaas dhugaa rabbii dubbachuuf Dachaas hedduu ni jaaladha, hedduu ni kabajallee ni fedhallee akka nama tokkotti, akka ilma Oromoo tokkotti, akka nama waliin nyaatee dhugee tokkotti jechuudha. Garuu Dachaas guyyaa kaleessa akkuma waliin agarsiisan akkuma hunoo viidiyoo daawwattan sanitti dhugaadhaan Mahammee jechuudha iddoo mana ibsaan jiraaturraa zaalimni jechuudha olee hin bulu. Zaalimni yeroodhaaf ajandaatii fi harka argata malee osoo olee hin bulle namni nama xiyyitiin ajjeese xiyyitiin ajjeefama. Namni nama waraanamtu ajjeefama. Namni nama miidhe immoo akkasumatti dhimma miidhama jechuudha. Garuu ani guyyaa kaleessaa dhugaa rabbii dubbachuus waan takka namarraa hin eegne tokko arge jechuudha. Ani akka nama tokkotti iccitii waa hedduu argadhe, iccitii waa kana amman tana isiniif hin ibsu jechuudha. Caafin isaayyuu dhagaamee jira. Ani iccitii kana baasa jedheeti malee ani eenyu akka namni tokko na dararratti hin darara jedhee wanti ani sammuu kee keessallee qabu tokko hin jiru jechuudha. Tamam. Iccitiin kun maali jedhee akkasitti Mahammee qabee Mahammee irraa iccitii baasaa osoo waan jiru Dachaas dhufe. Dura natti telefooneenaan akka inni dhufullee hin feene maaliif garaa isaa garaa timaantimaati. Timaantimiin beektaa miti inni laafa. Billaan doomtullee nima murtee jechuudha. Saniif jechuudha. Inni Dachaas namni tokko hoggaa isa miidhee jedhe akkasumatti miidhaa isa dhufsituma. No. Barumsa baratuu qaba. Borullee akkuma na miidha sanitti kaanillee miidha. Garuu namni tokko yoo rakkatee jedhe rakkinna sanirraa immoo abdii kutuu baatee yoo bahu taate tamam akka fuuldurri isaa ifa gala jechuudha. Garuu kanarratti yoo abdii hin kutiin lammata dhugaadhaan yoo jiraatte namni nama sobu, namni nama zallamu wallahi yeroodhaaf jiraata malee jiruun addunyaa isaa kanarratti midri kam waliin agarru faradha. Amma waa'ee Dachaasitti isinii deebi'a jechuun haasaatu naan tare. Dachaas dhugaadhaa akka miidhamullee hin fedhu, akka eenyumtuu miidhamu hin fedhu. Anis akkasuma jechuudha. Eenyuu miidha jedheeti miti. Hawwiikootillee miti. Garuu waan tokko qofatu na yaachise. Yaada sammuu kiyya keessatti ta'e jechuudha. Gochi raawwatamee fi raawwatamaa jirus wanti inni na yaachise ani eenyuu miidhee Mahammee hijaa tokko walirraa hin qabnu, dhimma tokko walirraa hin qabnu. Akka namaa tokkotti fakkeenyaaf saayiba baraa ta'e malee, hiriyaa baraa ta'e malee wanti ani isarraa dhimma qabu tokko hin jiru. Garuu Dachaas illeen wanti isallee miidhuu fi kana dubbadhe illee tokko hin jiru. Gara biratti illee na fudhatina. Garuu wanti na yaachise irra guddina isaa please iddoo kanatti naaf hubadha. Obboleessa keenya ibsaa jechuudha. Eenyuun tuqu nama tokko hin ga'u mana ofii malee dalagaa ofii malee garuu hiriyaa fakkaatee yoo nama wajjin jiraate
gocha hin taane osoo miliyoona fedhanuu namaaf kennaniifuu taate ani maammeen ibsarratti bitamee waan akkanaa ni raawwata jedhee xiqqoo sammuu kiyya keessatti yaadu jechuudha. Muysanii miti nama tokko badii nama tokko osoo hanga fedhe inni rakkoo tokko sirriitti kan geessisuu taate atis rakkoo tokko irratti geessisettee hin yaadin. Garuu immoo wanti si yaachisu hamma ibsaa yaadee osoo hin taane kan ammoo bakka bu'aan fakkeenyaaf anatu sammuu kiyya keessatti borullee akkanuma jechuudha. Diinaaf wal kennu namaaf wal kennu kun immoo kuni irra guddina isaa barata nama kana keessatti baratamaa. Haa ta'u malee har'aan tana wanti ani viidiyoo kana isiniif waraabuu danda'eef waa lama jechuu kooti. Wanti lamaan guyyaa kaleessaa Dachaas dhufee jennaan mahammee anaa fakkeenyaaf iccitii irraa baasaa jiru osoo an Mahammad irraa iccitii baasaa jiru dhufee na dura dhaabbate akkuma agartan san viidiyoo san dhageeffatanii jirtan. Viidiyoo san irraa immoo inni illeen iccitii dura baasisaa jiru iccitii argate akkasittuu kaayyoon Dachaas naaf hin galle gonkumaa. Hatta har'aan tanaa natti bilbilee akkamitti Mahammadiin cafaqxa Mahammadiin akkas goota Mahammadiin guyyaa dhiyoo tanaa immoo gaafa inni akkasitti bar osoo nuti xiqqoo harakaata kan goonu taate Mahammad bar achitti nu ajjeesee jira. Maaliifii namni sibiilan taphatuun faayidaa namaaf hin qabu. Gootummallee miti walumaa galatti jechuudha. Gootummaa sibiila fannifatee takka sibiila shugguuxa namatti nyaachifate jechuun gootummaa miti kun please. Garuu ilaalchi isa keessa jiruu fi maaltu akka isa erge dudduuba isaa maaltu akka jiru kun hundaafuu ifa jira jechuudha. Osoo Mahammad akkasumatti ka dhiifnu taate iccitiin kun har'aan tana hin ba'u jechuudha. Walumaa gala faqat. Kanaaf har'aan tana wanti ani Mahammadiin wallahi isinii kakadhaa Mahammadiin gad lakkisuuf hin deemu. Dachaasiin wadhamna malee Mahammadiin gad lakkisuuf hin deemu. Har'arraa immoo Dachaasiin inni illeen dhugaa ofii ofitti himuu qaba. Haga dhugaan ibsaa baatutti maaltu akka isa erge eenyu akka isa erge hanga keessaa baasutti an Mahammee dhiisuuf hin deemu. Kana naaf baraaf. Dachaas illee viidiyoo kana dhageeffatee argee akka hedduun na cinqaa jira jechuudha. Hedduun na miidhaa jechuun bilbilaadhaan wal biratti hin dubbannu malee bilbilaan hedduun na roorrisaa jira jechuudha. Maaliif dhiisii waan kanarraa dhiisii akka inni si miidhetti isa miidhinni jechaa jira. Garuu immoo iccitiin Mahammee keessa jiru iccitii guddaadha. Iccitii immoo namoonni barumsa irraa baratu yoo ol ba'e barumsa irraa baratuu qabu. Barumsa irraa baratee abdii qaba. Maaliif yoo akkanatti ka dhiisu taate borus namni kunis akkanumatti nama miidha jechuudha. Fakkeenyaaf Jawaadee fakkeenyaaf waa hedduun fakkeenyaaf miidhaa jiran. Kana isinillee hordoftoonni hatta Jawaadeefuu birmadhaa jettanii jalatti naa barreessitan. Homa akkanaa kana. Yoommoo akkanatti waliif ka irra taramu taate yoommoo ka akkanatti waliif ashagamee badii nama tokko fakkeenyaaf kan dhoofamee irra kutamu taate borumoo akkasumatti miidhaan namatti baay'ata jechuudha. Kanaaf an wanti jechuu barbaadu obboleessa keenya Dachaasis akkanaaf obsu abdii qaba. Yoo obsuu baate immoo waa hedduutu gara fuulduratti waa hedduutu nu tarkaanfachiisuuf deema. Dachaas asumaan wanti an siin jechuu barbaade gurra baniiti na dhageeffadhu. Wanti bilbilaan na zoorsiftulleen tokko hin jiru. Garuu sitti himaa jiraan. Sitti himuu keessa darbee jechuudha. Si akeekkachiisaa jira. Maammeen harkaa baasuuf yaalta taanan irra jirta mumkin karoora irra jirta taanan of nyaattee jirta. Maaliif yoo jette
iccitiin kaleessa fakkeenyaaf of biraa na baaftee argatte sun tolaan osoo hin taane dirqamaan lubbuu tiyya na baasaaf. Garuu immoo san dudduuba maaltu jira? Kana gaffageessitee ilaaltee jirta? Yoo immoo maammee na harkaa baasuuf ka yaaltu taate, yoo inni kana harkaa bahu taate, ati immoo ofirratti murteessi. Eenyumtuu wal dhiisuuf hin ta'u. Ani iccitii waa hedduu ka maammee keessaa bahee jedhe na keessa jira. Kana immoo ol baasuuf hin deemu amman ta'an. Garuu ati maammee baasuuf yaalte taanan iccitii miti tarkaanfii waan biraatti fudhata. Kun ejjennoo kooti. Maaliif akka namni biraa irraa barnoota argatu godha. Mucaa miskiina sanitti dubartii bitanii dubartiidha kan nama nyaatu. Dubartiin haadha manaati. Obboleettii jaartillee akkasumatti immoo kasi ajjeesu ka boolla keessatti gadi fageessisi awwaalu dubartiidha kana beeka. Dhiifama an dubartii arrabsuufi miti yeroo akkana jedhu kan. Maaliif sababni isiin fakkeenyaaf maammee itti bittee qoricha nyaachiftee mucaa miskiina dalagatu ijoollee isaatirra sammuu tuysiiftu sababa maali? Fakkeenyaaf yoo jaalatte wanti rakkoo qabu tokko hin jiru aadi sun immoo akkaataa sammuu isaati. Kan murteessu kan muree murteessu isa malee eenyutu miti. Garuu qoricha namatti godhaniif nama maraachuun, nama dhibamsiisuun, nama ajjeesuun kun immoo hiika hin qabu namaaf. Boroo fakkeenyaaf nuti akkam obboleessa keenya akkam obboleeyyan keenya akkam obboleettiin keenya akkam kaan ammoo asirratti kutuuf irra guddina ka qabsaa'eef kaayyoon koo jechuudha. Dura wanti tokko sammuu kiyya keessatti wanti jiru tokko hin jiru. Hamtuu namatti illee takka yaadee hin beeku. Mujrima ta'allee fi miti. Ammallee mujrima ta'uuf illee miti. Wanti nama hubatu qabu darachitte jechuudha. Maaliif garuu raanni harree wajjin ooltu dhuufuu bartii jette Oromooni achirratti suniif har'aan tan ammoo anis Maammad irratti bara jechuudha. Maammad irra kutee immoo an akka achi ilaalee argutti akka tilmaama nama tokkotti akka bilbila hedduutu na zoorsisaa. Ati yoggadu wanti isin naaf hubatuu qabdan guyyaa sadeen kana bilbilli kiyya halkan keessa sa'a 9, sa'a 10, sa'a 7, sa'a 6, sa'a 6 irraa ol bilbilama irra guddina isaa jechuudha. Na doorsisaa jiran jechuudha bilbilaan. Maammee yoo gadi hin dhiisin ati siif dhumatte, maammee yoo gadi hin dhiisin lubbuu keetii irratti murteessi, maammee kana ka jechaa jiran. Akki kun immoo gara biratti nama oofa. Kanaaf dachaas illee ani wanti irra guddina irraa dhaabbadhu jedhuuf dachaas waa'ee kanaa quban qabu. Gochi inni fakkeenyaaf ibsaa akka nama ibsaaf yaaduu fakkeessee gocha kana dalageefu wanti isa duuba jira. Wanti isa duuba jiru kunillee warroota bilbilaan natti dhaaddatu kana jechuudha. Kan biraati miti. Kanaaf har'as burus warroonni dhaaddatu sun warroonni bilbilaan na doorsisu sun waan feetan fiduu hin dandeettan. Abbamti fedhee fiduu hin dandeettan. Kan ammoo guratti ufitti hima. Dachaas obboleessi kiyya. Atis kana asumaan naa dhagayi naa obsi. Haga iccitiin waa hedduutu dudduuba isaanii jira. Haga iccitiin kun bahutti haga eenyu duubaa ergaa jiru jedhutti hanga jalqabarraa hanga dhumatti naa obsa. Achumarratti galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa.